maayirratti kan kaase Professor Muhammad. Professor Muhammad legacy isa on November 29 as Atlanta keessa celebrate goona. Wanni inni hawaasa isaatiif dalage for the past 50 or 60 years nita. Ummata Oromoodhaaf wanni inni dalage isa yaadannoodhaaf. To honor him. Osoo lubbuudhaan jiru, osoo fayyaa qabu, galatoomii, wanni hojjette bareedaadha. Fakkeenya nuu taate jechuuf we have in honoring Professor Muhammad November 29 as magaalaa Atlanta keessatti celebration qabna from 6 p.m. from 6 p.m. to 1 a.m. Namoonni naannoo Atlanta jirtan DC haa ta'u, Manfasii haa ta'u, area kana ka jirtan, hatta fagoorraa ka jirtan asirratti argama. Let's celebrate. Namoota hawaasa keenyaaf guyyaa tokko. Namoota ummata keenyaaf guyyaa tokko ka beeloon haa ta'u, ka dheebotee haa ta'u, ka rakkatee haa ta'u, gumaacha inni godhee yaadannee lubbuudhaan osoo jiran. Ega du'an booda na qaba. Ega du'an booda imimmaan kijibaa. Imimmaan beeta ega namni ni dhufa ka kijibaa sun. Fakkeessuun ni dhufa. Sun faayidaa nun qabu. Osuma jiru gootowwan Oromoo hatta qabsaa'ota haa ta'u namoota Oromoodhaaf waatti it doesn't matter. Sa'aat akkaaf maaliif hin beelonni Oromoodhaaf jee isaan yaadachuun nurratti dirqama. Maaliif dhaloota hegeree dhaloota dhufuuf dhaloota dhufu jabaa jaaruuf dhaloota dabree yaadachuun nu barbaachisaadha. Is good osuma lubbuudhaan jiranii aadaa Oromoo sana haa dhiisnu. Isnaan aadaa Oromoo miti. Amala fokkotaa tokko. Ega deemee booda asna qabaa organizationa dhaabu. Ega deemee booda siidaa dhaabu. Ega deemee booda karaa kana. Ega deemee booda iskuula haa dhaabnu. That's too late. Osuma lubbuudhaan jiru galatoomii. Galatoomii yeroo keessa qabeenya kee beekumsa kee hawaasa kanaaf gumaachite galatoomii. Because if it wasn't them, next generation akka keenyaa kun hin dhufu. If it wasn't qabsaa'ota Oromoo yoon taane, if it wasn't Elamoo Qilxuu, if it wasn't Waggayyuun Dubbadhaa, Jaarraa Abbaa Gadaa, Waaqoo Guutuu, Taaddasa Birruu, if it wasn't them, this generation har'a qoma dhootee ani Oromoodha. Aadaa uffatee ka utaalu kun wareegama isaaniiti. Wareegamni isaan kaffalan wareegama safaataadhaa miti. Magaaluma Finfinnee osoo Ameerikaan dhufiniin sinitti hima. It's not a long time ago. Osoo Ameerikaan dhufin magaaluma Finfinnee keessatti afaan Oromoo haa ta'uu hin dandeessu. Ani Oromoodha jechuu hin dandeessu. Oromoonni jedhamuu hin jiru ture. Maqaa biraan ukkannamaa ture. Wareegama isaaniitiin har'a as geenye. Arra Oromummaa itti boontu kun namni itti du'ee itti lafee tabiraa dhiisi kanuma dheengadda irreecharratti du'an arra irreechi namni making money irreecha san irratti waa gurguru konsarti godhu maal godhu irratti biizinasa daldaluu deemaa miti haa godhu godhannaa miti garuu wareegam nam guyyaa tokkotti nam 1,000 ol kafitne wareegama isaan kafalan san yaadachuu qabna. If it wasn't them, arra ati utaaltu sun Finfinnee fi Horaa Arsadeet hin jiru ture. So for every wanni arkamee hundunu, wanni bareedaan arkamee hundunu akkanumatti hin dhufne, salphatti hin dhufne, wareegama meeqaan dhufe. So wareegamtoota san yaadachuun, ka lubbuudhaan jiran bira dhaabbachuun, gargaaruun, haamilee isaanii eeguun barbaachisaadha. Ka'arraati qoma dhoottee sirba tokko baasee miliyoona seenuu sun Ka'ama 20 amas 30 sirba baasanii sirba warraaqsaa hawaasa kana dammeessina jedhanii waan uffatan waan nyaatan mana ittiin galan kan qabnee jira. You need to understand those who sacrifice. Kula karaa kana kanuu banan meeqaatamtu jira. Akkanumatti hin dhufne. Haati har'a utaaltee ani abaluudha jettu huccuu aadaa uffattee ani abaluu jettu kun akkanumatti guyyaa tokkotti hin dhufne wareegama meeqaatu as keessa dabre. So we need to remember those.
gootawwan Oromoo, hayyoota Oromoodhaaf ja'anii kabeeloon karakkatan yaadachuu qabna. So Professor Muhammad namni tokko Professor Muhammad is not beekumsa isaatii miti qabeenya isaa yeroo isaa. It's not like 1 year or 3 years, 4 years. Ama shantam ama jahatam ol saba tokkoof roorroo saba tokkoof rakkoo saba tokkoof sagalee tahee yeroo Oromoon sagalee hin qabnetti yeroo Oromoo ja'amu hin jirretti laal in Africa all over the world addunyaa irratti akka beekamu Oromoon kun maali aadaan isaa maali Oromoo jechuudha isaa dhufe namni kun Madagaskar hoggaanuu darbu Madagaskar miti kijiba je'ee waan barbaachisu bakka hunda dhaabbate addunyaa irratti ganda keessaa miti bara addunyaa irratti deemee seenaa Oromoo nama dubbachuu qofa osoo hin ta'in barreessu kitaaba meeqa barreesse bakka meeqa dheeqee Oromoof jecha. So it's a time wanni kun nutureehu akka kiyyatti nutureehu it's supposed to be a long time ago. Garuu ammas is not too late. So November 29 is Professor Muhammad's night for his dedication and commitment that everything sacrifice ni godheef maraaf guyyaa san yaadannaa namoonni Oromoo Atlantaa keessa akka jiran martinuu abaluun jedhamu come and celebrate that night with us. And then namoonni naannoo Atlanta jirtan, it can be Minnesota, it can be naannoo Minnesota is a little bit far garuu Memphis, DC, even Minnesota, Canada, namoonni dandeessan it's Thanksgiving weekend ida cufaadha dalagaan come and celebrate. That is what celebrate isa godhuun generation dhufu oomishuu ta'uu isaas beeka. Dr. Muhammad nama Oromoo ganda tokkoof qofaa miti. Oromoo guutuu naannoo osoo hin filin, amantaa osoo hin filin, qabaata miskiina osoo hin jeen Oromoodhaaf guutuu sagalee kateedha. So to remember Dr. Muhammad means is to remember Oromoo jechuudha. Oromoo yaadachuu jechuudha. So kottaa and celebrate galatoomii haa jennuuni haaluma kanaan itti fufuu qabnaan jaan namoota guyyaa tokko jaanii Oromoo wanni hundinuu wanni nutti jallatte nama haqa qabu dhisnee nama haqa hin qabne faarsina. Namoota haqaaf wareegaman, namoota haqaaf rakkatan, namoota waan ganama subii kaayyoo ganama subii san ba'anii ummata Oromoodha wanni baasu kana ja'anii yoo sanis hin taane beelawanii rakkatanii calma ja'anii hoggaa hin taanes cal ja'anii hoggaa danda'anis dubbatanii adeemsa karaa dheeraa wanni deemaniif Oromoo jechaaf isaan yaadachuun nurratti dirqama. So waamicha kiyya kana isinitti himee wanta je'eetiin jira. At the end wanni hin goolobu video kiyya wanni hin goolobu Oromoo dandeessu waan gaarii hojjedhu. Duraan dursee jireenya kee moo'i. Jireenya kee eega mootee booda ahlii tee, faamilii tee, qe'ee tee, biyya kee waan qabduun, waan beektuun gargaari. Nama gaarii hojjetu, sabaaf gaarii hojjetu bira dhaabbadhu. Yoon dandeenye du'aa godhiif garuu in sakaalin. Wal sakaalu, wal kuffisuu haa dhiisnu. That is our problem is. Yeroo ammaa kana keessatti walni walluu kuffisaa jiru, walni nu bochisaa jiru alagaadhaa miti. Alagaadhaa miti. Sababa alagarratti abaluun akkana na godhe abaluu jennu sun zabanni sun hafee jira. That time is gone. The time that we have right now, ifiif wal sakaaluu jira. Ifiif wal kuffisuu jira. Ifiif rakkoo walitti xaxuutti jira. So Oromummaa, value of Oromummaa jechuun maali? Oromoo jechuun maali? Sanirratti dhaabbannee waan sabaaf, waan biyyaaf ta'u, waan gaarii dalaynee addunyaa kanarraa haa deemnu. Let's live that legacy. Legacy boru itti yaadatamnu. Boru waggaa deemnee ijoolleen teenya fudhattee ka fuulduratti deemtu. Waan gaarii haa hojjannu. Kanumaan isinin